Seenaa Oromiyaatu ani Oromoof saba koof qaaliidha jedhe. Ashamaa harka fuune kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii dandeessu jira jirtu nagaa keessan bakka jiraattanii bakka guyyaa har'aa kana argitan. Ayyeegaa har'ammoo waan baay'ee dinqisiifamuu qabu yaada namatti tolu tokko isinii qabadhee dhufee jira. Akkuma jalqaba irratti jedhee seenaa Oromiyaatu jedhe. Egaa seenaa Oromiyaatus jira, seenaa Oromiyaannis jira. Oromoof yookaan immoo ani saba koof qaaliidha jedhe. Jecha kana gaa hundi keessanuu laphee warra gurguddoo keessa qofa otoo hin taane xixiqqoowwan sagalee kana dhaga'an keessallee yeroo hundumaa hanga lubbuudhaan lafa kanarra jiraatanitti jecha badu miti. Egaa akkuma jedhe qaalummaan isaa yookaan immoo gatii jabeessa Oromoo biratti ta'uusaa akkasumas immoo seenaan isaa rirmi akka hin nyaanne ta'uusaa argamaa jira. Innis eenyudha? Gooticha jaalatamaa fi kabajamaa beekaa hayyuu artiist Hacaaluu Hundeessaati. Egaa akkuma inni iyyuu jedhe seenaa rirmi nyaatu jedhe. Kan rirmi nyaatus jira, kan rirmi nyaannes jira. Egaa obboloota koo yookaan immoo kabajamtootaaf daawwattoota maatii dandeessu. Egaa akkuma inni jedhe seenaa rirmi nyaatu jedhe innuu lafa kaa'ee jira. Seenaan isaa egaa akkuma beektan namni kun har'as jira. Gaafa lubbuudhaan addunyaa kanarra jirus hojii gurguddaa hojjetaa ture. Har'a ammoo darbee seenaa inni qajeelummaa inni gaarii inni kaleessa kaawwate immoo har'a darbee hojii hojjetaa jira. Oromoo guddaa galatoomaa. Ijoolleen yookaan obboloonni dargaggoonni haadholiin qarree fi qeerroowwan keenya akkaataa kanaatiin yeroo hundaa sa'aatii inni itti waa godhu waggaa inni irratti yaada qajeelaa qabu yeroo hundumaa Haceen nama yaada gaarii fi nama yaada qajeelaa qabudha. Haa ta'uyyuu malee wanta tokko irratti yookaan yeroo tokko irratti wanta inni hojii gaarii hojjetu wanta inni hojiirra oolchu akkaataa kanatti eegdanii hojiirra oolchaa kan jirtan guddaa galatoomaa. Dhugaa baay'eessinii eenyummaan isaa yookaan immoo akkuma inni jedhe ani Oromoof qaaliidha jedhe akkuma inni jedhe isinii galee hojiirraa warri oolchaa jirtan guddaa galatoomaa eebbifamaa jechuun jaalladha. Egaa as keessatti nama tokko hanan dinqisiifadhu tokkotu jira. Baay'ee sababii kanatti hanga hojii isaa sadarkaa hojii isaarraallee gadi bu'uu ga'etti jechuudha. Hundumti Oromoon seenaa kana beektu jedheen abdii guddaa qaba. Dooktar Taaddasee Qana'aa diinii yookaan immoo itti gaafatamaa yuunivarsiitii Amboo kaampaasii Acee keessaa kaampaasii Acee jedhee akka moggaafamu gahee guddaa kan taphate yookaan immoo achi keessatti gahee guddaa kan qabu siidaan isaallee bakka sanatti akka ta'u kan gochaa ture. Garuu sababa kanarraati wanti baay'een isarra kan ga'e yeroo hundaa nagaatti jiraadhu boqonnaa argadhu gammadii jiraadhu jechuun dhaamsa kooti jechuudha nama kana. Egaa ammas maayinni egaa akkuma beekamu ayyaana masqalaa gubaan jira. Wantoota baay'eetu jira ayyaana kanarratti. Egaa waggaa waggaadhaan akkaataa kanatti qophiiwwan garaagaraa qopheessanii Waaqayyo isaan haa eebbisu. Akkaataa kanatti hojiin Hacee inni yeroo jiru jalqabee akka addaan hin cinneef ga'ee guddaa taphataa jiru. Dargaggoonni qarree fi qarroon akkuma kana immoo haadholiinis abbootiinis bulchiinsonni magaalaa guddaa galatoomaa qaamoleen dhimma kana duubaa dhaabbatanii dhimmi kun akka sadarkaa kanarra ga'u waggaa waggaan itti fufee hojiin isaa akkuma inni iyyuu jedhe seenaan isaa ukkaanfamee dhokatee akka hin hafne warroonni gochaa jirtan guddaa galatoomaa isinii jechuun jaalladha. Egaa as keessatti dubartiin akkuma jecha Oromoo keessa jiru abbaa manaa yookaan dhiira cimaa dudduuba dubartii cimtuutu jira jedhama mitiire. Egaa ciminni ishii kaleessa dudduuba mana teessee yookaan osoo hin mul'atiin isa cimsaa kan turte har'ammoo gaafa inni hin jirre immoo as baatee sadarkaa kanarraa akka inni ga'ullee kan hojiin kun akka itti fufu namoonni gaafa nuti jabaannudha kan nu bira dhaabbatan yoo nuti dadhaboo taane eenyumtuu nu faana dhaabbatu faantuu waaqayyo umurii kee haa dheeressu
dhugaadha otoo ati dadhabduu taatee gaddaan akkuma gaddisaa si ishee qaama isaa taate miti eenyumattuu ulfaataadha. Garuu osoo yeroo sana garaa madaarratti madaansiif dabalame sana achumaan cabdee dhokattee hafteetta ta'e gadda kee qofa sukkuummattee teesseetta ta'e har'a sadarkaa kanarra wanti ga'amu hin jiru. Waaqayyoon gaditti akkuma kanammoo namoota dhimma kana duukaa jiran sochii kana duukaa jiran gargaarsa kana duukaa jiran biratti ati gatii guddaa yookaan immoo qooda guddaa qabda. Sababiin isaas jabina keeti har'a akka Oromoon uummanni isa jaallatan sabni isa jaallatu akka dhaabbatee ba'ee seenaasaa hojiisaa akka mul'atu akka fuulduratti adeemu godhani sidha jechuudha. Otoo ati dadhabduu taate yeroo baay'ee dubartoonni tokko tokko gaafa abbaan manaa isaanii akka kanatti lubbuun darbu dadhabanii duubatti hafu jechuudha. Gaddarraan kan ka'e cabanii hafu jechuudha. Ishiin garuu dhugaadha dahanii madaa garaa madaarratti kana dabalachuu miti. Akkasumattuu ulfaata madaashii sukkuummattee seenaa isaa akka itti fufu hojiin isaa akka itti fufu otoo isheen gochuu baattee otoo isheen jabduu ta'uu baattee namnis bira dhaabbachuu dhiisuu ni mala ture. Egaa waaqayyo sinaa eebbisu guddaa galatoomaa jiraadhaa jechuun dhaamsa kooti. Akkuma kana egaa baay'ee namatti tolaa harmeen isaa abbaan akka kanatti yeroo kana argan dhugaadha gaddi isaanii baay'ee ni xiqqaata. Maaliif namni tokko du'e jennee kan nuti gaddinu yoo hojiin inni hojjetu gocha inni godhu waan inni irra ture sana yoo dhokate hafe yoo ukkaamame hafe yoo argamuu baate malee akkaataa kanatti gaafa hojiin isaa itti fufu baay'ee namatti tola jechuudha. Dhugumattuu seenaa rirminyaatu seenaan riyartuun jirti seenaan badduun jirti seenaan dhokattu jirti seenaan gootaa garuu yoomiyyuu dhokatu yoomiyyuu rirminyaatu eenyumtuu dhukkaamsee irra taa'uu hin danda'u jechuudha. Egaa waaqayyo isin haa eebbisu namoonni kanarratti sochii gootan jechuudha. Kana keessatti egaa gocha yookaan immoo hojii kana keessatti yookaan qophii kanarratti badhaasonni garaagaraa ni jiru. Akkuma kanammoo namoota harka qalleeyyii ta'an ijoollee barachuu hin dandeenye maatii ijoollee isaanii barsiisuu hin dandeenye wantoota baay'eetu jira jechuudha. Namoota yaalchisuun kanneen kana fakkaatanii namoota rakkina adda addaa keessa jiran wantoonni achirratti godhaman danuutu jira jechuudha. Akkuma kana badhaasnillee ni jira jechuudha dorgommii kanarratti. Kana jechuun dhugaa dubbachuuf taanaan dhalootni kalaqa hacee ta'an yookaan immoo fakkii hacee ta'an gola yookaan immoo mana yookaan akkuma kana gosa aartii keessatti sagalee isaatiin sochii isaatiin uumamumaan akkaataa isaatti kan ba'an dhaloota danuutu jira. Kun kana gochuun isaaniif abdiidha. Dhaloonni kun boruu akkuma kana gaafa darban seenaan akka itti fufu ta'anii hojii irra jiranitti illee akka jabaatan godha jechuudha. Baay'ee namatti tola. Kanaaf egaa iddoo kanatti wantoota baay'eedha kan hojjetamu. Namoota akkuma jalqaba irratti dubbadhe namoota gargaaruun jira, namoota yaalchisuun jira, kennaa adda addaatu jira, gargaarsa adda addaatu jira jechuudha. Kan egaa dhugaa yaada kana duukaa namoonni dhaabbatan hundi keessanuu guddaa galatooma. Seenaan itti fufa. Kan seenaa hin beekne garuu akka waan inni baduutti akka waan inni miidhameetti egaa lubbuudhaan jiraachuu baatuyyuu haceen koo du'ees isaan caalaa jiraatees isaan caala jettee haati manaasaa dhuguma du'ees hojiin isaatti fufee jira. Isaan garuu foon isaa ajjeesan malee kaayyoo isaa ajjeesne warri isa ajjeesan jechuudha. Haceen yeroo hundumaa jira. Haceen yeroo hundaa jira jechuudha argitanii. Kanaaf dhaloonni akkaataa kanatti seenaatti fufsiisan haa galatoomfamanii haa jiraatanii saba Oromoo qofa otoo hin taane uummanni hacee jaallatu hundi haa galatoomu jechuun jaalladha sumaanii. Egaa kana fakkaataa maatiiwwan isaa otoo gaddi isaanii dugda duubatti isaanii deebisiin akka kanatti seenaan ilma kanaa yookaan immoo nama guddaa fi jabaa kanaa akkaataa kanatti akka yaadatamu akka itti fufamu gochuun waan salphaa miti dhaloota teellaadhaan dhufanii fi egaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya baay'eema tokko natti tolee kun seenaadha ol taa'a dhalootaaf baay'ee namatti tolaa yaadni kun sheer laayik illee godha. Kanaaf
ammas seenaa hacee rirmi nyaatu hojiinsaa gochisaa kaayyoo fi karoorrisaa itti fufaa jabaadha. Warrillee kaayyoo fi karoora isaa bira dhaabbattan yeroo hundumaa akkuma kanatti akka bira dhaabbattan asumaan dhaamsa koo dabarfadha. Waan guddaa yaada gaarii gorsaan yaada garaagaraatiin bira dhaabbachuun gargaarsa caaluudha isiniin jechuun jaalladha. Namoonni gatii gurguddaa kaffalan qaama isaanii qaama hir'uu kan ta'an du'a isaarratti kan sammuu isaanii waan meeqa ta'ee jiru. Otoo kun asumaan innis seenaan isaa akkuma warra kaanii dhokatee hafe yookaan immoo calluma jedhameera ta'ee duuti du'a caalu isa kanadha ture. Amma garuu akkaataa kanatti sochiin gaggeeffamu deemsi godhamu baay'ee namatti tola. Egaa gootittii keenya faantuun illee haa galatoomtu galatoomi. Ammas hojiirra jirti. Waaqayyo ishee eegu lafa isheen sochoote hojii kana hojjettu hundumatti dubartoota cimtoota akkasii immoo waaqayyo nuuf haa baay'isu. Jiru dubartoonni ammas miidiyaa yookaan immoo kaameeraa dudduuba ishiinis kaleessa kaameeraa dudduuba taateetu gootummaan ishii isa keessaa mul'achaa ture. Har'a immoo iddoo barbaachisaa ta'etti as baatee mul'ataa jirti. Ammas dubartoonni akkasii danuun akka jiran nan amana. Kanaaf jabaadhuun ammallee dhaamsa kooti warri bira dhaabbattan warri jajjabeessitan yaadaan kallattii hundumaanuu guddaa galatoomaa. Kana fakkaataa sagantaan irraa waaqayyo lafa jirtanitti isin wajjiniin haa ta'u. Ammas seenaa rirmi nyaatu eeyyen rirmi nyaatu horaa bulaa baay'eedhaa galatoomaa turtii gaarii.